Ashamaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Suuqii Entertainment. Suuqii Entertainment egaa akkuma beekamu gochaalee dinqisiisoo, barsiisoo, bashannansiisoo, ogummaa aartiin dabalaman kan simbiraan ga'u ta'a. Haga xumura barnoota keenyaatti nu waliin tura. Yooyaa baga gara barnoota keenya har'aatti nagaan dhuftan jechaa gaa. Barnoota keenya har'aa keessatti maal barannaa? Namni tokko nama tokko hin beeka taanaani nama sana fuuldura waa'ee nama sanaa gaafa yaadatu maaltu dhufa? Suuraa nama sanaa otoo bira hin jiraanne dhufa jechuudha. Akkuma sanaa gaa saba tokkos hin beekta taanaan maalummaa saba sanaa hin beekta taanaan maaltu si fuuldura dhufa? Waa'ee saba sanaa si fuuldura dhufa jechuudha. Tokko waa'ee saba sanaa keessaa inni ijoon maal inni ree? Waa'ee saba tokkoo keessaa inni ijooni og-barruudha jechuudha. Kanaaf og-barruu Oromootti akkas dhufna jechuudha. Nuti isarraa barnoonni keenya har'aa maa inni og-barruudha jechuudha. Maddi og-barruu maali kan jedhuu fi asumaan immoo gaa hiikaa og-barruu ishii xiqqoo ishii tuqna jechuudha barnoota keenya har'aatiin. Asumaan egaa otoo gara barnoota keenyaatti hin seeniin warri maatii keenya hin taane sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii ta'an siniin jedha nu faana tura. Og-barruu jechuun egaa gara barnoota keenyaatti gaafa seennu og-barruu jechuun jecha afaan Ingilizii liitireechar jedhu irraa kan dhufedha jechuudha. Jecha afaan Ingilizii liitireechar jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, jechi afaan Ingilizii liitireechar jedhu kun immoo jecha afaan Laatinii liitira jedhu irraa dhufe jechuudha. Jechi liitiraa jedhu kun harfii qubee yookiin immoo alfaabeet of leetar ogummaa barreeffamaa jechuutti hiikama jechuudha. Ogummaa barreeffamaa jechuutti hiikama jechuudha. Maaltu jechi afaan Laatinii liitiraa jedhu kuni jechuudha. Egaa liitireetar kan jedhu kanarraa gara afaan Oromootti kan hiikame yoo ta'u maal ta'aa isa jedhutti ilaalla. Jechi liitireetar jedhu kun akka afaan warra Ingilizii sanaatti jechuudha. Hiikaa sirrii ta'uu danda'a gara isaanitti. Maaliif isaan biratti seenaan, safuun, aadaan, amantaan, falasamni gochaawwan kanneen akka daldalaa, qonni, gaddii fi gammachuun jiruu fi jireenyi isaanii jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojiidhaan wal qabate maal ta'a? Barreeffamaan dhugooma jechuudha isaan biratti. Kan isaanii barreeffamaan harki caalu barreeffamaan wantoonni sabni sun qabu katabamee taa'a jechuudha. Garuu gara afaan Oromootti maal dhufnu immoo maal ta'a? Afaan Oromoo keessatti faallaa isaa ta'a jechuudha. Faallaa isaa akkamitti ta'a kan jedhu saniif immoo maal kaafna? Afaan Oromootiin jecha og-barruu jedhu ogummaa barreeffamaatti hiikna taanaan afoola aartii jecha sanaatu dagatama jechuudha. Sababni isaa jechichi jecha lama ogummaa fi barreeffamatu walitti dhufanii maal ta'anii afaanicha liitireechar jedhu bakka bu'anii jechuudha. Isaanis og-barruu jedhamanii bakka bu'an waan ta'eef jechuudha. Jechichi jecha lama kanarraa waan uumameef gara saba kanaatti gaafa dhufu immoo afaan faranjiitiin gara afaan Oromootti yennaa hiikamu immoo hiikaa sirrii kan uummatichaa bakka bu'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaa uummanni Oromoo uummata maalidha? Uummata afoolaawwaadha waan jenneef jechuudha. Egaa asirraa kan nuti hubannu maalirraa hubanna jechuudha? Afaan Ormaa ergifannu sana gara afaan Oromootti yoo hin madaqsiine kan Ormaa nu jalaa ta'a jechuudha. Gara kan Ormaatti maal ta'a? Kan Ormaa akka waan haasofnu sanatti kan Ormaa nu harkaa ta'a jechuudha. Inni kan Ormaa sana yoo as hin madaqanne gara kan keenyaatti jechuudha. Inni kun immoo dogoggora qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromoo sana qofa uumatoo hin taane og-barruu Oromoon qabu sana gara kan Ormaatti maal godhaa? Ni hirkisa. Kanaafuu egaa seenaa hawaasichi durii kaasee qabu qorachuun jechicha ija Oromoon ilaaluu hiikuu wayya malee kan Ormaa sanaan hiikuun gaarii hin ta'u jechuudha. Itti xiinxaluu barbaachisa. Xiinxala gaarii sirriitti kennuu barbaachisa jechuudha. Hayyootaanis ta'ee akkaataa jechicha fudhannee itti as ergifanne sanaan itti xiinxaluu barbaachisa jechuudha. Egaa dura Oromoon uummata afoolaawwaadha jennee turre jechuudha. Gaafa kana immoo yaada kamitti nama geessuu danda'a? Uummanni Oromoo afoolaawwaa ta'uunsaa
ogbarruu barreeffamaa hin qabu yaada jedhutti akka gaaffitti nama geessuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo ogbarruu barreeffamaa Oromoon hin qabu yaada jedhuuf ni qaba jechuudha. Ogbarruun kalaqa sammuu ta'ee jechoota filatamoodhaan yaada barbaade afaaninis ta'ee barreeffamaan mi'eessee miidhagsee kan dabarsudha jechuudha. Kanaafuu akka kanaan immoo yaadni ogbarruu Oromoo dhugoomsuu danda'u yaada kamii kan jedhuu fi ogbarruun hojii kalaqaa afoolaa fi barreeffamaa hammataa yaada jedhutu ogbarruu Oromoo dhugoomsuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa barnoonni keenya har'aa haga kana kan wal barsiifnu ta'a jechuudha. Ogbarruu Oromoon qabu wanta Oromoo keessa jiru waan xiqqoo ishii waan nuuf gale nama hin hubanne tokko hubachiisuudhaaf kan ta'edha jechuudha. Egaa maatii keenya haga mata duree biraa walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebana.